Mena dagaa jirtanii mi? Fuudha barbaadee intala tokko kadhata dhufe. Intala tana jaaladhee intala tana qaadhimachuu barbaada. Naa kadhadhaa jedhe. Aboo ati nama gaarii, ati nama salaatu, ati nama soomu halkan qiyaama guyyaan keessa yaama, ati nama gaariidha. Intalti tun nama badduudha siif hin taatu tabiraa siif soydhaa jedhaniin. Ani tan malee tabira yeroo garii bar waan qalbiin ta'e itti ejjitu malee waan biraa osoo namni ta'u uruleen illee si dura qabe toleen jettu qalbiin tun. Garaan waa jaalatu kun rakkisaadha. Aboo intalti tun badduudha. Intala tana ittiin dhiyaatin jennaan anatu sirreeffata, anatu tartiibatti godhata, rakkoo takkan qabu naa kennaa jedhe. Erga akkas taate ati nama gaariidha sin dhoorgannu fuudhi jedhanii ni kaa'idhaniif. Intalti osoo inni ni kaa'idhatin dura mana keessatti akka feete taati abbaa duratti bilbilaan akka feete haasofti waan barbaadde godhatti beek. Mana kanas dhufnaan akka feete ta'uu eegalte. Namtichi nama malaan biyya bulchu namni dura maatii bulfataa beek. Akkatti bulchuu beeka, akkatti haadha mana harkatti deeffatu beeka. Maarree wanni godhu midhaan xaasaa rabbi sodaadhu teetti. Midhaan xaasaa tokko bitee lukkuu qabu duratti naqee maal jedheen lukkuu rabbi sodaadhu midhaan kana nyaatiin. Yoo nyaattu ammoo lubbuu teetii jedhii dhabii seejjeessaa jedheen lukkuun. Lukkuu yoo midhaan dura naqan hin dhiifti. Maal jettan? Moo lukkuun horsiisanis? Lukkuun midhaan hin dhiiftuu beeku. Midhaan dura naqee lukkuun nyaatiin jedhee lukkuu wayi dhageetti. Isin quuquu gootee lafaa guuruu eegallaan dha'u godhee jeesse. Intalti ilaaluu jirti beeku. Kuni namuma akkamii ka lukkuutti haasa'u. Lukkuun nyaatiin jedhee lukkuun nyaannaan ijjeese rifattee of keessan talti. Ammallee foon bitee adurree tokko foon dura kaayee adurree tana ofii jedhii dhabii foon kanan tuqin jedheen. Adurreen foon hin dhiiftuu beeku. Adurreen foon nyaachuu eegallaan adurreen illee dha'ee ijjeese. Amma maarreen talaan garagalee waan jedheen ofii jettu qajeeli. Yoo siin ta'in atilleen karaa lukkuutii fi adurree deemuu intalti namtichi lukkuu afaan hin beeknee fi adurree afaan hin beekne ajjeese ana afaan beeku fanallee na ajjeesuu danda'a jettee ofitti qabdee akka duraanii hin godhatu akka feeten taatu. Abbaan intala kana gaafa kaanii mana kana yoo inni dhufu intalti tun cal jetteetuma teetti. Hin dubbattu akka duraan taatu akka feeten godhattu. Sila intalti maaliin akkana qajeelte namtichi kiniinii maalii nyaachisee intala akkana godhee amma gaafachuu eegale. Ati maaliin akkana gootee mee naa himii jedheen jennaan namtichi kun abbaan intala tana haati mana isaatuu badduudha. Haati mana isaatuu badduudha. Akka haati jirtu intalti tunillee hin jirtii beek yeroo garii namni kenna haadha laali maal jaan? Haadha laali intala fuudhii. Intalti haadhatti baatee beek. Yeroo kana abboo haati mana kiyyaa haati intala tanaatu badduudha. Akka amalli isii tole tiyyallee tolfachuu qaba. Meenatti anilleen haadha mana kiyyaa tolfadhaa jedheen. Yeroo kana gogaa loonii gogaa moo kalloo jettanii? Kalloo horii loonii kana tokko jiidhaa fuudhee tokko gogaa fuudhe. Mee walirra dachaasii jedheen. Jiidhaan kun hin dachaafame gogaan kun dacha'uu dide. Jiidhaan kun osoo inni gogiyyoo waan dhaqqaban jechuudha. Wanni inni walirra dachaafameef jiidhaa isatu jiidhaa ta'eef gogaan ammoo yeroon isaa taree jira beer. Kanaaf haadha mana keetii yeroon isii tarte. Alif ittiin qajeelle alif laammiin ittiin toltu jedheen. Yeroo garii akkasii deer. Kanaaf wanni awwaan kana kaaseef ilmi xiqqeenna kanaan tartiiban godhatin yoo guddatee bu'aa akkasii qabaachuu hin danda'u jechuudha. Ijoollee tana xiqqeennan osoo isiin amma jirtu haa fayyadamnu yeroo isii tana haasaamnu
ijoollee quraana rabbii irraa guddisnuun dhaamsa kiyya har'aati. Fudhattanii qeeballee warri jettan hin barsiifannaa mi? Amaanaadha. Amaanaa hin barsiifannaa mi? Hayyee. Kanaaf ilmoon tun taragaa nu baatu rabbi nu haa taasisu. Ilmoo qofaa miti nullee warra baratu rabbi nu haa taasisu. Boo ilmoo qofa baratamoo haadhaaf abbaalleen hin baratti. Marhaban. Akkanaami? Maasha Allah. العلم من المهدي إلى اللهد. بردا ورا برات ربنا تعيس. غندي أمني هررجع كوني الدمينا ما أده هراشي جد أمي وني جرو كوني بفهدون جرا كيجول لجرا كمان قدو تاجر. كوني أكنني الحمد لله جد أميسي. بقى ربي نوتاي. إيران وهاتور سيس. كانت يانسي. بيرون تيرونته. Lagi kami. Boda ke speaker ini narkan tikam nani mbuwe khairosan. Marhaban. Ini tidak maju rukun Ramadan. Ramadan kana. Syaitan ni damabe. Syaitan ni dam akuma Ustaz Ammar Syamin jedhu. Maradatul jinni gurguddaa santu hidhama malee xixiqqaan hin jiraami. Xixiqqaa kana wajjiin ammallee a'adamu musiiba nafsiyaa jiramoo kam? Yeroo hedduu namni yoo waa laalu badii hunda baagiraa hundi isii duuba sheexaanatu jiraa yaada namni. San qofaa mi nafsiyaallee hin jirtii beeku. Waa isin gaafadha. Ibliis gaafa sujuuda nabiyyallaahi aadamii didu isa maaltu ibliisin itti ta'e? Iblisi biratu jira. Maafu faltan jiran. Nafsiyaa isaatuuf keessa maal jedhee dhoqqee irraa uumame namni kun ani ammoo ibidda irraa uumame anatu isa caalaa sujuudan buuf jecha nafsiyaan isaa isa keessaa saaftee beeku. Malee sheexaanni biraa isa sheexaanatti hin taane baagiraa hundii badii cufa nafsiyaalleen duuba jiraachuun malti yoo luugamatti hin godhin. Soomana keessa amma namni badii dalagu namni maasiyaa dalagu sheexaanni gurguddaan hidhame garuu nafsiyaan baraarin teennanii dhabnee beeku. Ani wamaa ubarri'u nafsii lubbuuti ya qulqulleessuu mi beeku. Inna nafsa la ammaaratun bisuu. Lubbuun ilma namaatun hamtuun namaa jedhi yoo luugamatti hin godhin yoon qabin. Ajjeechaa guddaa taariika keessatti quraana keessatti dubbatamu. Ka obboleessi Qaabil Haabil irratti laawwate maaltu duuba jira sheexaana qofaa mi beeku. Maal jaa ayaan ni gama dhumaa deeme faxawwaat lahu nafsu maaltu itti tolche ajjeechaas maaltu itti bareeche maaltu eehameef maaltu jedhe nafsee tanaa beeku akka obboleessa ajjeesu wanni isaa jaje guddaan nafsiyaa tana rabbi dubbata. Lubbuu tana luugamatti haa goonu nafsiyaan teenna soomana kana keessa osoo rabbi nafsiyaa tana boqonnaa fi dhiifam osoo araaraa fi rabbi irraa bakka guddaan arganne akka nurran tar. Akkuma reefuu jedhan nama Ramadaana kasaare Jibriiltu abaare Nabi Muhammad turratti amiin jedha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. Kasaaraa sana kan nun dhaqan tallaahi ani rabbitti kakadhee jedhe Ibn al-Qayyim law qiila li ahli al-qubuuri tamannuu latamannuu yawman min Ramadaan. Osoo warra qabrii keessa jiru waa gaafatanii maal hawwitan maal barbaaddan jedhaniini guyyuma takkicha Ramadaana irraa hawwan jedhe. Nama bara darbe wajjin turre hedduudha kan du'e amman jirre muumintoota rabbi haa rahmatu. Amiin. Rabbiin asiinsee eeguun waan guddaadha garuu dhaamsi kiyya guddaan soomana keessa nafsiyaa tana haa qabnu fedhii lubbuutii fi akka feene ta'urra sooma kana uf qaqqabne nafsiyaa teenna tanaa boqonnaa goone haa deemnu dhaamsa kiyya. Maaliif jennaan Thaabit ibn Qurraa namni jedhamu tokko raahatul lisaanii fi qillatil kalaami jedhe. Arrabni kee boqonnaa argata barbaannan haasawa xiqqeessi jedhe. Waraahatul jismi fi qillati xa'aam qaamni kee boqonnaa argatuu barbaannan jasadni kee boqonnaa argatuu barbaannan nyaata xiqqeessi jedhe. Amma ati Ramadaana yoo siin jedhan tawbaatu si dura dhufa moo shorbaatu si dura dhufa? Maal jedhe? Aboo tokkotu maal jedhe? Ramadaana yoo jedhan
wab soomana kana sambusaa fi shorbaan na dura deema jedhe. Diinni ji'a shorbaatii ji'a toobaati. Garaa kana guutuu haa hir'isu qaamni kee boqonnaa argatuu barbaannan jedhe Saabit ibn Qurra. Nama tokkotu imala deemaa jira beela'ee kaf jedhee dadhabee jennaan mana namatti goree ulaa dadhabe. Mee waa rahmata naa godhaa jedhe. Akkas taatu namtichi mana ol seenee haadha manaatiin waa jiranii keessummaa nama imala deemu tokkotu waan nu gaafataa waa jiranii jennaan qixxaan hin jire jette. Qixxaa saanarra keetteetti kennite yoo inni qixxaa nama imala deemu kanatti kennu edaanuu waxii jalaa hanqate. Eegu waxii sii fida jedhee qixxaa harka kaa'ee yoo inni mana deebi'u qaallichi waxii eegatan danda'u beeki beelarraa idhiinuu goggoddee qixxaa la'u godhee fixe. Yoo kuni waxii qabatee dhufu qixxaan hin jiru nyaadhame. Aboo fittee jedheen eefi. Mee waxii illeen duwwaan deebisu mee waxii qabii qixxaa sii fuudha jedhaan mallee mana ta'e. Yoo inni qixxaa dabaluu deemu waxii illee fixe qaallichi dhugee beelaa beela. Namni beelti miicitee micciirte jabaa beela eegatan danda'u. Waxii kanallee dhugee ammallee qixxaa yoo inni fidu qaallichi waxii ammallee fixe. Saboo kun namaa kamii keessummaa akkamiin naga dhufe mee ammallee qabi jedhee itti haa'ee deeme. Osoo jedhu qixxaa hedduu irraa fixee beela. Aboo eessa deemu jirtaa jedheen. Bari imala karaa dheeraa deemaa jiraa jedhe. Akkas taatu imala kee deemtee yoo haajaa ta'e fixattee deebitu mana kiyyarran gorii dhiqaxitaa tarii jedhe. Kanaaf yeroo ramadaanaa kana keessa nyaata haa itti qeessu. Boombaa rabbi nutti gadi fixe kanaaf nyaatan akka hin dhumne. Namni gariin akkuma nama sonotiraakii ashawaa fa'u nyaata kana garaan guutu akkana kan goone raahatul jismi fi qillati ta'am. Qaamni kee boqonnaa argatuu barbaannan nyaata xiqqeessii jedhe. Waraahatul nafsi fi qillati al'aataa. Nafsiyaan tantee ammoo boqonnaa argatuu barbaannan maasiyaa firraa xiqqeessi jedhe Saabit ibn Qurra rahmatullahi alayhi. Nuu ta'e dhaamsi kun nuu ta'e. Kanaaf lubbuu kana haa qabnuun dhaamsa kiyya. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأن هدو فيتي لوغم اتكودي جنة سوسيجرة